Na dhageessu? Eeyyee si Keessatti dhageenya. dhaga'ama. Baay'ee galatooma yeroo naa kennuu keessaniifi waan ani haasa'u baay'een illee haasa'ameera. Haasa'uudhaafis ittiin qophoofne kanan dhaga'e kaleessaadhaan eeggaddadha. Haa ta'u iyyuu malee ittiin qophoofne haasa'is wanta jedhu miti wanti natti himame. Galatoomaa wanta baay'ee dhageenye. Anis immoo wanta itti dabalu iyyuu hin qabu. Saggaayinis wanta baay'ee jedhee isa dura soorri dubbatanii waan baay'ee jedhanii booda kanas immoo wanti jedhame waanuma ansilaa jedhudha. Qophii kana warri qopheessitanii galata qabdu. Kanan jedhu fedhu xiqqoo maaliif jalqabne qabsoo kanaa kan jedhudha. Yoom jalqabne maaliif jalqabne kan jedhudha. Akeekni keenya maal ture kan jedhudha. Qabsoo kan jalqabne biyya keenyatu wararamee ture. Nutu gabbaarii garba taanee turre. Egaa namni baay'een isa hin beeku har'a yeroon isaa dheeraadha. Yeroon jechuun yeroon sun yeroo erga darbee dheeraadha. Isa boodaadha revolushiniin kan dhufe. Sochiin biyyaa sun kan dhufe. Yeroo sana kan ta'aa ture afaan keenyas balleessuu nuun immoo akka namaatti iyyuu nun ilaalan turanii namatti dhaga'amu namatu hin beeku malee dubbinsaa akkas ture. Akka namaatti hin ilaalamnu turre manni barumsaa ture. Mana barumsaa haa jiraatu malee namni lolaa ture. Namni biyyi isaa qabamuurraan kan ka'e Baaleen lolee, Harar lolee, iddoo adda addaatti lolli ta'aa ture. Haa ta'u iyyuu malee yoo Baaleen lolu Wallaggaa ka'anii Shawaadhaa ka'anii Hararii ka'anii Baalee namni gargaaru fedhu hin turre. Fedhii dhabeetu hin ta'in wanta isaa iyyuu qajeeltoodhaan hin beeku. Baaleen sun iyyuu Oromoo ta'uusaa hin beeku ture. Biyyi keenya erga qabame wanta tureefi qunnamtiin jiru iyyuu gargar citee uummata adda addaa amma taanutti deemnee turre. Kanarraan kan ka'e yoo Baaleen lolu namni iddoo gara biraadhaa dhaqee Baalee deeggaruu hin turre. Loltuun Haayile Sillaaseetu dhaqee Baalee lola malee loltuun kun immoo seeniyyuu immoo baay'een ishee Oromoodha. Haa ta'u malee warra Baalee sana keessaa lolu akka Oromootti kan ilaalan illee himma turanii warra loltuu warra wattaaddara Haayile Sillaasee keessaa garuu baay'eensaa hin beeku. Baay'eensaa Oromoo ta'uu isaanii sana qajeeltoodhaan dubatu ture. Wal hin beennu turree gargar fagaannee turree gadaan yeroon isaa erga darbee turee lafatti wal ga'ee akkaataa itti jiraatuu fi waan ittiin jiraatu walitti himu hin turree Oromoon walirraanfachaa dhufee ture. Haa ta'u iyyuu malee ammallee afaanuma isaa haasa'a. Ammallee aadaadhuma isaa durii sanaan jiraachaa jira. Maaliif biyya Haayile Sillaasee biyya uummata kana dammaqsitee yookiin guddistee jireenya isaa kana jijjiirtee nama gara ba'aa gootu akkan of beeku kan gootu hin turre. Isheen ofii isheetii of hin beektu bari isheen of ishaa turte suni. Kanaaf uummanni kun uummatuma
wallaaluma keessa turedha yeroo sana. Wallaaluma keessa haa jiraatu malee waliif immoo walii ta'aa immoo hin turre. Walii ta'aa hin turre, wal gargaaraa hin turre, hin beeku wanta inni Wallaggaa rakkatu inni Harar hin beeku. Akkasuma inni Wallaggaa immoo Hararii maal akka ta'aa ture iyyuu hin beeku. Harariyyuu Oromoo ta'uusaa immoo hin beeku. Harargee biyya jedhamu sana keessa. Akkasirra wanta turreef rakkina guddaarra turre. Booda gidduudhaan maaltu dhufe ijoolleen utuma baraa jirtu utuma waan tokkotti iddoo tokkotti lollee jiraataa jiru lola adda addaa ta'aa ture. Ijoolleen mana barumsaa harakkattu malee afaanuma Amaaraa sanaan barataa waan tokko dammaqaa dhufte waan adda addaa ta'utti ka'ee ijoolleen dhumti isheen mana barumsaa jirtu kun iyyuu hammina tokko jechuun qabsoo tokko jalqabdee uummanni iddoo adda addaatiin immoo waan gara biraadhaan kan ka'e qabsoo jalqabe. Qabsoon 74tti dhufe suni dhufe. Revolushiniin suni. Jeeqamni sun yoo dhufu hundumaa qaqqabe. Haa ta'u iyyuu malee immoo Oromoon isaan qabatee illee immoo iddoo adda addaatti ka'ee ture. Amma gara Baaleetti yoo deemtan yoo sana Baaleen durumaayyuu ka'ee ture. Sidaamoo keessa hin jiru warri kakka'anii adduma Arsii keessaallee Finfinneedhaa kaatanii amma Godaatti yoo deemtanii awutoobisiidhaan hin argina turre. Namni dammaqee ture. Dammaqee jechuun waan rakkinni isaa suni isa dammaqsee ture. Oromummaa kootutu hin jedhini. Oromoon gara biraa immoo akkuma kooti dhufee na gargaaratu hin jedhini. Naannoo isaatti wanta ta'u sanarratti dammaqee amma tokko ofirraa faccisuu jalqabee ture. Kana keessa revolushiniin sun dhufe. Revolushiniin sun yoo dhufu Haayile Sillaaseen hin kufe. Waan yoo sana himame Itoophiyaan makanatu hin jijjiiramti. Namni cunqurfamaa kan ture kuni walqixxummaan hin dhufaa kan jedhutu awwajame. Wanta awwajame sana Oromoo hundumatu dhugaadha se'ee fudhate. Akkasumatti sitti himame. Garuu itti hojjechuu hin dhandhe dargiitu dhufee fudhate. Dargiin dhuftee yoo fudhattu isheenis lola adda addaa keessa galte. Kun Sumaalee fa'aa wajjin Eertiraan ittuma lolarra ture. Sumaaleenis immoo kaatee turte sana. Kana keessa galtee isheenis immoo isa sanatti gara caalu yeroo ishee wanta balleessiteef isarrayyuu darbee kanuma Haayile Sillaaseen bulchaa ture sana biyya sana akkuma sanatti bulchuudhaaf homaa wanta jijjiirte baay'ee hin qabdu. Garuu wanta isheen jijjiirte ministeerota funaante ajjeeste. Nama baay'ee miidhaa guddaa irraan geesse. Namarra miidhaa guddaatu ta'e. Waa'een lafaa hin jijjiirame. Awaajiin lafaa hin dhufe. Waa'een afaanillee afaan isaa haasaa uummanni wanta jedhamu dhufee ture. Garuu inni dhugaa hin taane dargii jalatti. Hallafaa garuu mootummaa ta'e lamni. Jijjiiramni dhufe warri waradaa, warri awraajaa, warri xaqlaa gizaatii bulchaa turanii hin ka'anii. Baay'een isaanii Amaara turanii biyya Oromoo keessatti iddoo tokkotti malee. Isaanis hin ka'anii baay'een isaanii iyyuu hin miidhamanii. Karaa sana jijjiiramni tokko ta'e. Oromoon karaa iddoo tokko argateera jechuun Oromoon Oromummaadhaaf utuu hin ta'in baay'eensaa Itoophiyaa kan jedhu sana warra deeggaratu Itoophiyaa sana deebisanii wal qixxummaa fiduudhaaf soorri yaada qaban inuma turanii
Waanuma akkasii kana godhuu irratti yaadni dhufe. Oromoon immoo baay'een warri barate warri dammaqan jiru. Warri dammaqan jiru jabana sana. Isaanis immoo sooshaalistii, kooministii wanta jedhu kanatu dhufeetu uummata hunduma ishee wal qixxeessa jedhanii yeroo isaanii achirratti balleessan. Warra akka Hayilee Fidaafaa kun dubbii isaa qajeeltoodhaan utuu hin beektu ta'e namni baay'een dubbii isaa hin beeku. Anaaf ollaa koo ture waan lafanitti guddate. Guddate tun ta'in gara dhumaa dhufee kifilii ishee 7-8 kan inni bare ollaa kooti. Naqamtetti. Isaan faana yaada isaan qaban uummanni kun walqixxummaa argatee biyya sooshaalistii, kooministii ta'eetu jiraataa kan jedhudha. Inni hin taane dargiin hin taane goone isa sana Hayileen faanis mana hidhaa galanii achumaan iyyuu mana hidhaatti du'an. Mana hidhaatti du'an. Utuun suni nutti dhufa jedhanii beeku ta'e dargii amma sana wanta deeggaran natti hin fakkaatu. Dargii deeggaree akka inni humna godhatu, akka inni aangoo sana fudhatee aangoo sanarra taa'u jajjabeessee kan kaa'e Ma'eessooni. Ma'eessoon immoo Hayilee fa'i. Akkasitti dubbiin kun achirra geenye. Har'a wanta sana wanta yaadannu hin qabnu garuu waan tokko wanta irraanfachuun nurra hin jirre immoo jira. Afaan dubbachuu wanni godhuu hin dandeenye, katabuu hin dandeenye. Dargii jalatti garuu isa booda yoo dhufu akka afaan keenya katabnu ta'ee jira. Waan tokko jijjiiramee jira. Lafni ammayyuu akkuma sanatti jira baay'ee ifaa miti akkaataa lafni itti jiru. Kan eenyuti lafni? Kan mootummaati moo? Kan uummataati moo? Kan eenyuti lafni? Innillee hiikan arganne qajeeltoodhaan. Haa ta'uyyuu malee anuma uummataati uummatumatu dhimma ba'aa jira. Waan tokko jijjiirame egaa dargii sana jalatti dargiirraa immoo wayyaanee jalatti isaan immoo dhufan ilamee ilaala uummata xiqqoodha wayyaaneen garuu maaliin dhufte tokko taate afaan tokko haasofteetu dhuftee mootummaa fudhatte. Oromoonni guddaan manaa gadi utuu jiru dhuftee biyya ishee immoo dhaqabe miti. Biyya keenya dhufte. Biyya keenya keessa baate Walloo keessa baate dhuftee Finfinnee teessee achi teessee nu cunqursaa turte. Biyya bulchitee waan jaallatte gootee abbaa jaallatte shoomtee waan jaallatte fudhattee jechuun kan mootummaati waan jaallatte akka jaallatetti dhimma itti baatee akkasitti dabarte isheen. Qabsoo godhee Oromoonni qabsoo amma tokko godhee qabsoo sana keessa ba'ee dhufee Finfinneetti dargeen kuftee Finfinneetti wayyaanee fa'aa wajjin Amaaraa wajjin paartii warra garbaa adda addaa wajjin mari'ate. Yoo mari'atanii wanta ofii isaaniitti yaadan godhanii fidanii murteessanii fidanii itti mammalee Oromootti jechuu kooti. Warri xixiqqoonis hin jiru baay'eedha isaanis. Haa ta'uyyuu malee Oromoodha guddaan amma kana keessa. Itti mani kana fudhattaa kana fudhachuu kana fudhachuu yoo baatte rakkinatu dhufaa yaa'iitu dhufaa lolatu dhufaa jedhanii lolaayyuu turani. Utuunuma walga'iin godhamaa jiru Finfinnee keessatti wal lolatu ture. Hin turre utuma waggaa 2 moo akkas yoo ta'u filannoo fidanii filannoo sana keessa addi bilisummaa qooda hin fudhadhu jedhee qooda hin fudhanne hin ba'ee Finfinneedha. Isaanuu hin baasanii isa dura immoo niituu gashanii turanii kaampiitti gashanii turanii loltuu adda bilisummaa Oromoo achirratti wanta barbaadanii
irratti godhani. Baay'ee isaanii ajjeesani. Jechuun keessuma keessaa karaa Dambidoollo warra kaampii gale kaampiidhumatti baay'ee isaanii miidhani. Achi keessaa ba'eetu gaa Oromoonni amma tokko qabsoo kan godhuu jalqabe. Wayyaanee wajjin achirratti gargar ba'e. Haa ta'uyyuu malee wayyaaneen waggaa meeqaan isheen turte amma bulchite isheenis immoo kufte hin ari'amte iyyuu. Kan ari'ayyuu immoo ijoollee Oromootiin inni kun beekamuu turre jira. Dargaggoon Oromoo amma gaafa wayyaaneen dhufte reefuu dhalatte kan xixiqqoon ijoolleen mana barumsaa galte ijoollee mana barumsaa galte sanatu wayyaane biyyaa baase. Wayyaane biyyaa kan baase yoo keessa deebitanii ilattanii ilaaltanii demonstreeshinii tureen wanta ture sana yoo ilaaltanii biyyaa kan baase Oromoodha. Biyyaa haa baasu malee ofii isaatiin wanta of ijaaree qophaa'ee hin turree fi ammallee immoo mootummaa fudhachuu jechuun bilisa ba'uu ofii isaatii. Oromiyaa bilisa baasuu hin dandeenye. Oromiyaan akkasitti amma ammaatti jirti. Hin turre wayyaaneenis erga baddee booda erga deemtee booda isheenis deebi'uudhaaf yaaltee turtes akkuma beektanii hin dandeenye. Ammallee qabsoon itti jira. Oromoon hin fudhanne aangoo jechuun fakkeessaatu jira malee dhugaatti aangoo hin fudhanne. Akkasitti biyyi isaa qabamee amma ammaatti jira. Gara fuulduraattis kan inni biyya isaa bilisa baasuu danda'u wanta jedhamaatu ture jedhameera wanta baay'een irra hin deebi'u. Tokkummaa qabaachuutu irra jira. Tokkummaa jechuun paartii miti. Paartiin inni suni kooministiidhaan inni kun sooshaal dimokiraatiidhaan inni kun paartii adda addaati. Yaadni isaan qaban adda addaa ta'uu danda'a. Inni kaan kooministii inni kaan dimokiraasii ta'uu danda'a. Dimokiraasii adda addaa. Garuu biyyi isaanii tokkodha. Sanarratti walii galuutu irra jira. Atti kooministiidhaan immoo paartiin koo gara jedhanii wal loluun irra hin jiru. Dura biyya isaanii erga bilisa baasanii booda abbaan isa boodadha kan paartii ta'anii uummatatu isaan filataa uummanni abbaa jaallate haa filatu. Uummatatti kennuun kan irra jiru. Oromoon kana hin goone amma ammaatti kunillee kanarratti illee walii hin galle. Ammallee wal lolaa jira. Ammallee waan mantaan irratti wal jibbaa jirra. Walii ta'an jiru. Inni kun dhaabachuutu irra jira. Oromoon tokko ta'ee biyya isaatii fi qabsoo godhuutu irra jira. Bilisummaadha. Bilisummaa Oromootiif qabsoo godhuutu irra jira. Afaan isaatii fi qabsoo godhuutu irra jira. Afaan isaa guddisuutu irra jira. Kan jedhu irratti walii galuutu nurra jira jaalawwan waan baay'ee dhiifama naa godha nan dheeressayyuuti amma nan dheeressin seene haa ta'uyyuu malee dubbiin keenya ammayyuu qabsoodha amma ammaa boodatti deebinee jirra isa kanaan dura isa argachaa dhumne iyyuu wanta baay'ee dhabaa jirra amma waan baay'een haati xiqqaattu malee argamtee turte isheen argamte illee nu harka babbadaa jirti isa amma deebisanii mootummaa isa durii sana nutti deebisaa jiru. Mootummaa jechuun nu gosa nutti deebisutu hin ta'in akkaataa sanatti akka bullu nu godhuurra jiru isa sana hin fudhannu. Fudhachuudhaaf illee hin deemnu warri lolanis hin jiru. Kan nurratti dheeratu kan nurratti deebi'ee dhufu du'aa fi biyyaa ba'uu waan qabne dhabuu isatu nutti deebi'aa jira. Inni akka nutti hin deebinee fi walii gallee afaan tokkoon yaada tokkoon haasa'uutu yaada tokkoon biyya keenya bilisa baasuutu nurra jira. Afaan keenya bilisa baafnee afaan keenyaaf afaan Amaaraa. Afaan biyyi keenyattuu maaliif afaan haasa'ama? Afaan Amaaraa jechuun haasa'ama utuu hin ta'in abbaan fedhe haasa'u.
Garuu kan ittiin hojjetamu afaan keenya ta'uutu irra jira. Lafni kan keenya. Amaarri dhufee biyya keenya keessa namni qubatee jiraatu yoo jiraate qubatee haa jiraatu. Garuu afaan keenya baree akka keenyatti jiraachuutu irra jira. Waan akkasii irratti walii galuun barbaachisaadha. Dhiifama naa godhaa. Ittiin qophoomne waan manatti dhaga'amni isinitti himaa jira. Kanuma irratti naabaa eenyu abbaa barcumaa.